dargaggoota kana keessa haa boba'u. Daa'imman keessa maqaa Yesuusiin haa boba'u. Ati egeree mana kana keessaa qabda. Dargaggoota itti fufaniis tajaajilan as keessaa qabda. Daa'imman itti fufaniis tajaajilan as keessaa qabda. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana ibiddi kee haa qabatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ibiddi kee haa qabatu. Ammoora nyaati ibiddi kee haa qabatu. Andi giddi balleessu ibiddi kee haa qabatu. Anoodii diinaa fashaleessu ibiddi kee haa qabatu. Maqaa Yesuusiin haa qabatu. Kottu dubbii kee nu barsiisi. Kottu hiikii nu barsiisi. Sirraabatti hundee kottu hiikii nu barsiisi. Ati sammuu kee nu bane. Ati sammuu keenya nuuf bane. Ati dubbii keetiif sadee sammuu keenya nuuf bane. Kaa hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Anallee mucaa keenya gargaari. Karaa ittiin nu jaallattee mucaa kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Warri macaafa qulqulluu qabatanii jirtan ergaa Efesoon boqonnaa ergaa warra Efesoon boqonnaa 3:16 hanga 20 kan jiru gabaabsee dubbii sagalee Waaqayyoo ganama kana waliin baranna. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Ameen. Akkas jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Waa'ee namummaa isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatti karaa hafuura isaatiin humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalattis hiddaa fi hundee akka godhataniif kadhata kooti. Warra Waaqayyoof qulqullaan hundumaa wajjin dhoksaa ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessaniif akka guutamtaniif nan kadhadhaa jedha. Galanni guddaan Yesuus haa ta'u. Har'a kutaa kana keessaa dubbii sagalee Waaqayyoo mata duree eebba of akka galfachuu jedhuun gabaabsinee waliin baranna. Galanni guddaan Yesuus haa ta'u. Akkanumatti akka ergaa kiyyatti akka seenne galumsaaf akka nuuf ta'u ergaa Efesoon kana kan barreesse akkuma baay'oonni keenya beeknu ergamaa Phaawulos akka ta'e baay'oonni keenya beekna. Ergaa kana immoo kan inni barreesse bara dhaloota Kiristoosiin booda bara 63 keessa akka ta'e beektonni macaafa qulqulluu dubbatu. Ergaan kun Phaawulos kan barreesse mana hidhaa keessa taa'ee waan tureef ergaan kun gara warra Efesoon yookiin waldaa Efesoon kana kan qabe karaa nama Piriisqillaa fi Aqilaa warra jedhaman. Hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 18 hanga 19 dhaqxanii gisee laattan isa kana argachuu dandeessu. Kanaafiyyuu ergaan kun kan warra Efesoon qabe ergaan Phaawulos barreesse kun karaa nama Piriisqillaa Aqilaa jedhaman kana dhaqee waldaa Efesoon sana keessatti dhugaa kun akka isaan bira gahu kan godhame karaa Piriisqillaa fi Aqilaati jecha. Piriisqillaa fi Aqilaan Roomee boqonnaa 15 keessa gisee dhaqni ilaalu Phaawulos gisee isaan galateeffatu gisee arginu warra lubbuu isaanii lubbuu kootiif kennuudhaaf illee of sassaneedhaan galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Kanaafuu isaan kunis ergaa kana keessatti gahee mataa isaanii taphataniiru jechaadha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Kanaafuu namni ergaa Efesoon dubbise kana Phaawulos ergaa Efesoon kana kan barreesseef warri waldaa sana keessa jiran bu'aa maalii irraa haa argatan, maalirraa haa fayyadaman jedhee karaa hafuura qulqulluu gaggeeffamee Phaawulos kan inni barreesseef wantoota gurguddoo sadiidha. Tokkoffaa irratti namni ergaa kana dubbise waldaa Efesoon kan sana keessa taa'ee yookiin immoo arras lafarra taa'ee namni ergaa kana dubbise dafee gara barumsa dogoggoraatti hin kufu. Yaada keessaa adeemsa sabdannatti tura. Ergaa kana namni dubbise gara barumsa dogoggoraatti carraa kufuusaa baay'ee dhiphaadha. Sababiin isaa immoo dhugaa ayyaana Waaqayyootiif fayyuu gadi fageenyaan kutaa yookiin ergaa nu barsiisu waan ta'eef jecha. Inni lammaffaa namni ergaa kana dubbise barumsa sobaatiin mormuudhaaf ija jabaatee dhaabbachuudhaaf humna godhataa jechaadha karaa dubbii kanaa. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Inni kan biraa immoo namni ergaa kana dubbise guyyaa rakkisotti yookiin haalota rakkisoo keessatti dhugaa kana hubatee cimee dhaabbataa waan jedhu irratti hundaa'eetiin Phaawulos barreessee jechaadha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Inni kan biraa kutaa kana keessatti macaafa kana keessatti Phaawulos yeroo inni kadhatu argina. Tokkoffaa irratti Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 15 kaasnee gisee ilaalle hanga 23tti gisee ilaalle waldaa Efesoon keessa jiraniif yommuu inni kadhatu argina. Maal jedhee kadhata? Iji namummaa isaanii yookiin iji keessaa isaanii baname akka dhugaa Waaqayyoo kana yookiin badhaadhummaa Waaqayyoo isaan badhaase kana eebba Waaqarraa akkamitti akka badhaafaman akka iji isaanii banamu. Iji keessaa isaanii akka banamuuf gisee Waaqayyoo kadhatuuf argina. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Har'allee Waaqayyoo nuuf ija keessaa nuuf haa banu.
Waaqayyo ija keenya isa keessoo Waaqayyo ganama kana nuuf haa banu. Phaawulos kana caafi ture tokko afaarratti boqonnaa tokko lakkoofsa 10 hanga 23 irratti jarri kun eebba Waaqarraa hundumaan eebbifamtanii jechuudha. Lakkoofsa 3 Efesoon tokko irratti erga barreessee raawwateewwan tokko 3 irratti erga barreesseewwan lakkoofsa 15 hanga 23 eebba badhaafaman kan eebba argatan kan Waaqayyo eebba isaanii eebbise kan iji isaanii banamee haaleluyyaa akka argan isaaniif kadhachaa ture. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Ergaan kiyya inni arraabee kadhata isaa isa lammaffaa Phaawulos ergaa Efesoon keessatti isa kadhateedha jechaadha. Har'as ganama kana Waaqayyo kadhata kana mana keenya haa eebbisu. Waaqayyo jireenya keenya haa eebbisu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kanaafiyyuu boqonnaa sadii lakkoofsa 10 hanga 23 gisee ilaalle kadhata Phaawulos warra Waaqayyo qulqullaa'anii warra Waaqayyo filatamanii warra karaa ayyaana Waaqayyo fayyanii qulqulloota saba Waaqayyo ta'anii waldaa Efesoon keessa jiraataniif ergaa kana kadhataaf galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Kanaafiyyuu eebba isaanii akka of harka galfataniif eebba isaanii akka argan boqonnaa tokko irratti kadhatee jira malee boqonnaa sadii irratti immoo eebba argan kan akka harka isaanii galfatan Yesuus bara baraan gooftaadha. Isaaniif kadhata. Kanaafiyyuu Phaawulos iddoo kanatti yommuu kadhatuuf qabxiilee addaan hin cinne yookiin addaan bahuu hin dandeenye qabxiilee afur kaaseetiin warra waldaa Efesoon sana keessa jiraniif kadhata. Yesuus bara baraan gooftaadha. Phaawulos eebba isaanii akka of harka galfatan. Kan inni kadhatuuf kadhata akkamiiti? Tokkoffaa irratti lakkoofsa 16 dhaqnee mulaan akkana jedhe waa'ee namummaa keessa isa keessaan immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatti karaa hafuura isaatiin humnaan guutamu akka isiniif kennuuf nan kadhadhaa jira. Yesuus bara baraan gooftaadha. Amaarifa isaatiin deebisu ለውስጥ ማንነታችሁ ጥንካሬ እንዲሰጣችሁ እጸልይላችኋለሁ ይላል። ኢየሱስ bara baraan gooftaadha. Qabxiin tokkoffaa Phaawulos waldaa Efesoon kadhatu keessi namummaa isaanii akka cimuuf Yesuus bara baraan gooftaadha. Yesuus isa beekan kanarratti Yesuus isa amananii fudhatan kana Yesuus isa gooftaa jedhan kanatti keessi namummaa isaanii akka cimu isaaniif kadhatu. Keessi namummaa isaanii isaan cimaa akka deemu akka kaleessaatti akka namni dabalaa akka deemaniif akka itti cimaa deemaniif isaaniif kadhata. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kanaaf qabxiin tokkoffaa Phaawulos waldaa Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 16 inni kadhatee maadhaa cimina keessaa isaanii kadhateef jechuudha. Keessi namummaa isaanii akka cimu waa'ee Yesuus kana beekutti keessi namummaa isaanii akka dabaluuf akkuma gubbaarratti gisee dubbisu waa'ee namummaa keessa isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatti karaa hafuura isaatiin hamma guutamtanitti isiniif akka kennuuf isiniif nan kadhadha. Kadhanni inni kadhatuuf amma dandeettisaa miti. Amma inni guutamee akka guutaman miti. Amma inni bira ga'e akka ga'an miti. Amma cimina isaanii akka bira ga'an miti. Amma badhaadhummaa ulfina isaatti Yesuus bara baraan gooftaadha. Amma badhaadhummaa abbaa isaaniiti. Amma badhaadhummaa Yesuus Kiristoosiin akka darbanii guutamaniif galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo ganama kana amma badhaadhummaa isaa ayyaana isaa irratti haa dhangalaasu. Amma dandeettii keenyaa miti. Amma cimina keenyaa miti. Amma beekumsa keenyaa miti. Amma darbaa keenyaa miti. Amma badhaadhummaa isaa ayyaana isaa irratti haa dhangalaasu. Waaqayyo keessa keenyaaf ayyaana isaa amma badhaadhummaa isaa haa dhangalaasu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Namni birii 100 qabaatee yoo birii 90 namaaf kenne birii birrii 90 namaaf kenneedha. Birii qabaatee dhibboo kenne garuu hunduma isaayyuu kenneedha. Amma badhaadhummaa isaa amma qabu amma qabeenya isaa kenne akkuma jedhamu Waaqayyo ganama kana amma qabu ayyaana isaa isinirratti haa dhangalaasu jedhee Phaawulos waldaa Efesoon akka kadhate ganama kana nuufis nurratti haa dhangalaasu. Maqaa Yesuus nurratti haa dhangalaasu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Amma badhaadhummaa ulfina isaa badhaadhummaa Phaawulos miti. Badhaadhummaa Phexros miti. Badhaadhummaa Kiristoos Yesuus. Yesuus bara baraan gooftaadha. Haaleluyyaa. Keessa cimina isaaniitiif gisee kadhatuuf akkanatti kadhatee Phaawulos akka badhaadhummaa ulfina isaatti badhaadhummaa Waaqayyo haaleluyyaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Amma badhaadhummaa isaa amma badhaadhummaa Waaqayyo abbaa haaleluyyaa. Badhaadhummaa Waaqayyo laataniitu badhaadhummaa Waaqayyo nama inni badhaatu guddinni badhaadhummaa isaa amma inni gahu Waaqayyo ganama kana amma badhaadhummaa isaa ayyaana isaa irratti haa dhangalaasu. Amma badhaadhummaa isaa irratti haa dhangalaasu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Phaawulos erga kadhatee fi raawwatee booda
namni tokko afurii qulqulluu keessa jiraachuu fayyuu isaatiif mirkaneeffatiin afurii qulqulluu gaafa calqabaatti chaappeffatan hin gaddisiisin akkuma Efesoon keessatti barreeffame jiru afurii qulqulluu dirqama nama fayyee irratti jira jechaadha. Garuu kan Phaawulos kadhatu amma badhaadhummaasa amma guddummaasa Yesuus bara baraan gooftaadha. Abdiin inni lammaffaa Phaawulos waldaa kanaaf kadhatu kutaa kana keessatti kan inni nuti agarru Waaqayyo keessa namummaa isaaniitiif cimina akka kennu erga galatii raawwatee booda maal kadhataa fi gadi fageenya. Keessa namummaa isaanii isa cimse kana isatti gadi akka fagaatan isarratti akka gadi fagaachuu qaban isarratti hundee godhachuu akka qaban isarratti hidda godhachuu akka qaban inni isaan keessa buufachuu akka qabu Phaawulos waan amanuuf lammaffaa irratti keessi namummaa isaanii afuudha kanaan erga guutame booda keessi namummaa isaanii kanaan erga cimee booda isatti cimee isarratti gadi akka fagaatan lakkoofsa 17 irratti dubbisa. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalattis hiddaa fi hundee akka godhataniif kadhata kootii gara galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Phaawulos gizee gadi fageenya kadhatuuf warra waldaa Efesoon keessa jiran kanaaf gizee kadhata kana kadhatuuf isa lammaffaa gadi fageenya gizee kadhatuuf qabxiilee addaan hin cinne sadi kaasa. Tokkoffaa irratti akka isin keessa buufatuuf. Oo isaan keessa buufate wanti biraa isaan keessa buufachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf asii seenaa ilaala. Bishaan kana keessa qodaa ilaandii kana qadaada ilaandii kana keessa bishaan kun yoo buufate wanti biraa dhufee odoo irratti nambeeti wanta kana bakka sochoosuu hin danda'u. Irratti nama irraa gadi dhangala'a. Kanaafiyyuu namni tokko gadi fagaachuudhaaf Kiristoos isa keessa buufachuu qaba. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Jaalalli Kiristoos keessa isaa buufachuu qaba. Yesuus bara baraan gooftaa. Kanaafiyyuu namni tokko gadi fagaachuu barbaadana Kiristoos isa keessa buufachuu qaba. Akka waan biraa dhaqee keessa isaa hin barbaadatu, akka waan biraa keessa isaa hin gunnatu, akka waan biraa keessa isaa dhaqee hin qabannetti Kiristoos kabaasa akka jaalalaan keessa buufatu Yesuus bara baraan gooftaadha. Erga Kiristoos haa buufatu jedhee raawwatee booda maal jedhaachuu jalatti gadi fageenyuma jalatti naasaa jiru. Qabxii sadi qaba gadi fageenyuma kana jalatti. Tokko isin keessa haa buufatu jedhee lammaffaa irratti maal jedhanii buufatu jaalalattis hiddaa fi hundee akka godhataniif hidda. Yaadaan gara kamii nu geesse gara biqiltuu nu geesse. Namni tokko gadi fagaachuudhaaf jaalalatti hidda godhachuudhaaf akkuma biqiltuun hiddi isaa yoo jalaa buqqee burqaan jireenya isaa hidda isaa sana keessa jira waan ta'eefiyyuu bishaan kan argatu karaa hidda isaa sana waan ta'eefiyyuu hiddi isaa sun nyaata fideefiyyuu jireenya argata waan ta'eefiyyuu namni tokko gadi fagaachuudhaaf hiddi isaa jaalala Kiristoositti gadi fagaachuudhaaf. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kanaaf Phaawulos maal jechaa jira? Hiddi keessan jaalala Kiristoositti gadi fagaachuudha. Kanaafuu namni biqiltuun tokko yoo hiddi isaa jiraachise akkuma gogee badu akkuma dhabinsa bishaaniitiin gogee karaa ta'u namni tokko jaalala Kiristoos kanatti adda ba'eera taanaan akkuma biqiltuun gogee karaa ta'u jireenyi isaa wanta jireenya irraa soorratu madda jireenya galuuf hin qabu waan ta'eef jireenyi isaa horii du'aadha jecha Yesuus bara baraan gooftaadha. Kanaaf Waaqayyo jaalala isaatti hidda akka godhanu nu gargaara. Waaqayyo ganama kana jaalala isaatti hidda akka godhanu nu gargaara. Yesuus bara baraan gooftaadha. Sini garaa jira wanti taasaa jiru. Sini garaa jira. Yesuus bara baraan gooftaadha. Gadi akka fagaataniif Kiristoos keessa buufatee hidda godhatanii kan biraatti dabalan akka seeraan eeguun waan biraatti dabalan maal jedhan jaalalatti hiddaa fi hundee akka godhataniif amma moo maal nu geesse gara ijaarsaatti nu geesse jecha Yesuus bara baraan gooftaadha. Namni tokko hundee isaa amma inni gadi fagaatu ol fageenya mana sanaa murteessa. Kanaaf guddinni nama tokko amma inni jaalala Kiristoos irratti gadi fagaachuu murteessaa jecha. Namni tokko dheeraa deemuu barbaada taanaan jaalala Kiristoositti gadi fagaachuun isarraa eegama jecha. Namni tokko baay'ee deemuu barbaada guddachuu barbaada taanaan Kiristoositti jaalala Kiristoositti gadi fagaachaa deemu qabaata. Yesuus bara baraan gooftaadha. Akkuma gamoo meetira asitti qottee fooqii 12 sooree hin deemne jaalala Kiristoositti namni gadi fagaanne baay'ee deemuu hin danda'u. Yeroo laa guddachuu danda'a, yeroo laa mul'achuu danda'a. Garuu namni jaalala Kiristoositti hundee godhatee hundee isaa gadi fagaaffatee guddinni isaa sooree dabalaa deema. Guddinni isaa dabalaa deema. Guddinni isaa sooree dabalaa deema. Waaqayyo ganama kana isaatti hundee fageeffachuu nuuf haa taasisu. Itti
Paulus. Abdii kan biraatti dabalama. Waldaa sanaaf abdii kan biraatti dabalama. Waldaa Efesoon sanaaf. Akka eebba sana ofirraa akka galfatanii keessi namummaa isaanii cimeera jarri amma. Paulus kadhatee jira. Keessi namummaa isaanii akka cimuuf kadhatee jira. Erga isa kadhatee raawwatee booda gadi akka fakkaatan kadhatee jira. Kiristoos akka isaan keessa buufatu kadhatee jira. Hundi akka itti horatan kadhatee jira. Hundi akka sarratti gadi fageeffatan kadhatee jira. Bakka gadi fagaatan jiru guddisaa kan jedhe Yesuus bara baraan gooftaadha. Dhaqee raawwatee qabxii sadaffaa margaa isaanii hubannaa isaaniif kadhata. Akkasitti maqaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Warra Waaqayyoof qulqullaan lakkoofsa 18 warra Waaqayyoof qulqullaan hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuun akka dandeessaniif jaalala Kiristoos isa bira beekumsa namaatti argatus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadhaa jedhe Yesuus bara baraan gooftaan. Jarri gadi fagaataniiru Kiristoos irratti. Cimaniiru Kiristoos, cimaniiru dadhabu. Hafuura isatti fudhatanitti gadi fagaataniiru. Sadaffaa irratti akka hubatan isaan qabu. Namoonni baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti fudhatan hafuura qulqulluu isaatti gadi fagaataniiru. Isa fudhatan kana garuu jaalala akkamiitiin akka fudhatan, kennaa akkamiitiin akka fudhatan, badhaadhummaan Waaqayyo amma akka bal'atu. Ani badhaadhummaa amma keessanitti akka guutamtanii dhiyeessan amma akka inni bal'atu badhaadhummaa isaa. Amma bakka gadi fagaatu, amma bakka fuulee dheeratu namoonni baay'een dhugan. Kanaaf Phaawulos maal godhee afurfaarratti akka hubatan jedhe. Isa itti hundee godhatasan, isa itti hidda godhatasan, isa itti gadi fagaatasan. Yesuus Kiristoos isa kan akka ta'e warra waldaa keessa wajjin waaqeffatan wajjin, warra waldaa Efesoonitti qabatan wajjin, Yesuus gooftaa ta'uu isaa agarsiisan wajjin ol fageenya jaalala gadi fageenya inni dhufuudhaaf gadi bu'ee sana fa'a. Ol fageenya akkamiirraa akka dhufe jaalalli isaa amma bakka bal'atu, araarri isaa amma bakka bal'atu akka hubatan ani Waaqayyo isiniif kadhadhaa jedhe Yesuus bara baraan gooftaadha. Biyya kana bakka hubatan akka dhufan dhaga'u. Jaalalli Kiristoos amma bakka dhibu. Ol fageenya jaalala isaa, gadi fageenya jaalala isaa, bal'ina araara isaa hubachuu akka dandeenyu Waaqayyo hubannaa dhugataa dhaga'aasu. Waaqayyo kana bakka dhugataa dhaga'aasu. Waaqayyo jedhame. Hubannaa jedhame. Irratti dhaga'aas jedhame. Waaqayyo kana bakka dhugataa dhaga'aasu. Mana keenya irratti dhaga'aasu. Jaalala isaa hubachuu akka dandeenyutti. Ogummaa isaa amma bakka bal'atti beekuu akka dandeenyutti. Waaqayyo kana bakka ogummaa akkanaa nuuf haa kennu. Hubannaa akkanaa nuuf haa kennu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Gadi fageenya namni baay'een. Gadi fageenya waldaa keessa ture. Garuu hin hubanne isa gaditti fagaatisan. Kanarraa kan ka'e Phaawulos wantoota addaan hin cille akka jiru waldaa kiristaanaa keessa. Wantoota addaan hin beeku, addaan hin laaluu hin qabne akka beeknuuf Phaawulos kana kan dubbatu waldaa Efesoon keessa arraboo nuuf dubbata. Arraboo nuuf dubbata. Haleluuyaa. Jaalala kana hubachuun nuuf haa kennamu. Jaalala Kiristoos kana hubachuun nuuf haa kennamu. Bal'ina araara isaa kana hubachuun nuuf haa kennamu. Gadi fageenya jaalala isaa kana hubachuun nuuf haa kennamu. Waaqayyo wanta akkanaan hubatti haa dhaga'aasu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Akka hubatan erga jedhanii raawwate booda qabxii arfaffaa kaasan. Qabxii arfaffaa kaasan. Keessi namummaa isaaniitti cimeera. Gadi fagaataniiru. Jaalalli kun amma bakka ta'e, amma akka ol fagaatu, amma akka gadi fagaatu hubateera. Isa booda Phaawulos arfaffaarratti akka ta'edha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Lakkoofsa 19 jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadhaa jedhe. Waan kana beeknu kanatti isa hubatan kana, isa gaditti fagaatan kana, isa itti ciman kana, isaan akka guutaman isaaniif kadhadhaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Waaqayyo ganama kana isa beekne kana, isa hubanne kana akka guutamnu gargara kana nu gargaaru. Waaqayyo ganama kana nu gargaaru. Phaawulos kadhate isa inni du'aaf inni arrafan guutamuu isaaniif kadhate waldaa sana. Jaalala kanaan akka guutaman, hidda godhachuu kanaan akka guutaman, hafuura qulqulluu isaatiin chaappeeffaman kanaan akka guutaman, waan biraa akka isaan hin taane, waldaan kun hafuura kanaan akka guutamte hafuun,
waldaan Efesoon kun isaan bal'atti akka haftu hafa faanatti akka guutaman isatti kadhata. Oo isaan guutaman hir'uun isaan keessa jiru waan ta'eef iyyuu wanti duwwaa isaan keessa jiru waan ta'eef iyyuu bakka duwwaa keessa dhaqee seetaa duwwaa ta'uuf iyyuu bakka duwwaa keessa waan ta'eef iyyuu ulaagaa kan barbaadu dhaqee kan ta'uuf iyyuu maal godhe akka wanti biraa isaan keessa seenee wanti biraa akka dhaqee isaanii qabate guutummaan isaanii hafuura kanaan akka guutamu Phaawulos isaanii kadhate. Kadhanni guddaan Yesuus irraa ta'u. Efesoon boqonnaa 5:18 dhaqee qooda wayii dhaabbachaa hafuura Waaqayyoon guutamaatiin bachaa jira. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kanaafuu Phaawulos ganama kana dubbachuu barbaade ergaa kiyya ganama kanaa gabaabsee dubbachuu kana barbaade eebba ofii of harkaa akka qabataniif. Phaawulos kadhatu waldaa Efesoon kanatti kadhatoota kanaan fayyadaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Hafuura qulqulluutti akkasina isatti turan kanatti akka gadi fagaatan isa gadi fagaatan kan immoo akka hubatan isa hubatan kanaan immoo akka guutaman isatti kadhatu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Waaqayyo illee ganama kana kadhata kana mana keenya irratti haawwatu. Waaqayyo kadhata kana mana keenya irratti raawwatu. Akkuma Phaawulos waldaa sanaaf kadhate Waaqayyo ganama kana waldaa kiristaanaa waldaa qaalooti duraagu miseensa asitti qabame kana saraa asitti qabame kana Waaqayyo kadhata macaafa isaa kana macaafame kana Waaqayyo mana keenya irratti raawwatu. Kaanii dhaabbatee Waaqayyo waliin kadhannee jisa dadhabee godhuu dhaabbatee kadhata Waaqayyo. Hafuuruma kana keessa taa'ee Waaqayyo waliin kadhata. Waaqayyo keessa namummaa keenyaaf cimina akka kennu. Waaqayyo isa beekne kanarratti gadi fagaachuu akka dandeenyu. Isa gadi fagaanne kana akka gochuu dandeenyu. Guutuu akka nuuf kennu Waaqayyo ganama kana beekne kadhanne. Si barbaada. Yoo dhuftee jireenyaatti jiraanna. Abbaa keenya dhaboo keenya Yesuus. Rahamada bicara biasa si berbeda yo atu teru jena tijana apa kenya kamu kenya Yesus Rahamada bicara biasa Sedangkan era bawa jenazah dalam sedangkan Yesus Kristus. Bukan sedangkan berangkat melakukan baik apa sebagai negara di berjalan Yesus Kristus. Yang era sedangkan berdalam sedangkan sedangkan bukan ujiannya kira kira. Bukan ujiannya kira kira. Aku masih agak suka macam tak bisa dapat ada orang di mana sana itu sedangkan aku gara-gara kira kira. Sedangkan aku gara-gara kira kira. Aku gara-gara kira kira. Yesus bara gooftaadha. Bisa kadee Waaqayyootiin cimeera. Bisa kadee Waaqayyootiin cimeera. Nama kana isa jala kanatti gadi fagaateera. Yesus bara gooftaadha. Yesus bara gooftaadha. Namni tokko Yesus ayyuu Yesus ayyuu namni tokko. Gamadaadhu bookina isaatti ganama kana Waaqayyo yaada isaa Gamadaadhu bookina isaatti. Haleluya. Angka sagale Waaqayyo di sini hojjete. Angka sagale isaanii tola fudhatanii isaanii hojjetu. Sagale kun sagale Waaqayyooti. Sagale kun sagale Waaqayyooti. Sagale Waaqayyo mana keenya waan hojjeta. Jiraata keenya waan hojjeta. Keenya waan hojjeta. Keenya waan hojjeta. Waaqayyo waan hojjeta. Waaqayyo waan hojjeta. Akka sabari Haleluya. Akkasii yaa qophii dubbatu. Ani Yoosef mucaa kooyyuu naan arga jedhee yaade. Waaqayyo garuu binaasee beekuu na agarsiise jedhe. Waaqayyo gara bakka inni kana kan jettanii yaade. Dachaasaa gara bakka isin agarsiisu. Dachaasaa isin agarsiisu. Kana arga jettee yaade. Bakka namoonni dhuma jedhe jettee yaade. Waaqayyo dachaasaa isin agarsiisu. Haleluya. Waaqayyo. Waaqayyo. Sada
Yesus. Inside the Elgota. Untuk sana punya ayo betul. Untuk sama sana terbaik. Ya sana kasih bisa cina aku marga. Kada bakal. Untuk kita kena ayo susu putar. Ya bo. Ya dia putar. Aku rasa begini lagi kok. Untuk kita kena ayo putar. Ya bo. Ya lebih tidak ada lagi kita. Karena bakal aku segala kita segala. Haleluya. Yang semua kita. 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 Tidak boleh jadi Tuhan. Aduh, 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 aduh. Karena bakal aku sendiri dengan lagi di bawah you. Kita berbeda dengan lagi di bawah lagi bodoh. Yang senangnya kalau berada lagi bodoh. Dua kayaknya nanti boleh. Tuhan untuk bantu keadaan hidup gue. Bagaimana kita hasil?